sadii fi digdama yookaan 330 jennu kun adeemsa tokko qaban jechuudha. Sirna bulchiinsaa tokko qaban jechuudha. Sirna barnootaa tokko qaban jechuudha. Ilaalcha tokko qaban jechuudha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hojii baraan hojjetu kamuu kaayyoo qabu san bira ga'uudhaaf karoorfatee hojii hojjechaa ture jechuudha. Bara kanallee akkuma bara kana duraa karoorfatee jira jechuudha. Karoorfate kana waan karoorfate san yaa'iidhaan mirkaneeffatee irra walii galee hojii jedhee gadi ba'eet caasaaleen jiru kun sadarkaadhaan hojii karoorfame san mirkaneessa. Waan barnoota irratti baniinsa galmoota irratti diinagdee hojiidhaan hojjetaman walitti qabu irratti kallattii hundaanuu yaa'ii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin waliigaleet karoora san mirkaneeffateet hojii hojjetaa jechuudha. Gara fuulduraatti illee kaayyoon dhaabbanni keenya yookaan jaarmiyaan keenya kun qabatee deemu akkuma kana dura hojjetaa ture san daraan humna namaa oomishachaa babal'ina amantii waaqeffannaa kan kana dura irra ture irra daraan jabeessaa hawaasni keenya sagantaa alagaatiin of dhabee wal dhabee mana manatti galee of himachuun hafee alagoomee nama biraa ta'ee wal dhaga'uu wal wallaaluun ta'e sun mana yaa'ee gara fuula isaatitti walitti deebi'ee eenyummaa isaa beekee sagantaa kaleessa irraa kufe heera kaleessa irraa kufe sanatti deebi'ee ofiifillee jiraatee waliin jiraachuu haga danda'utitti hojii nama hojjetamaa jiru hojii abdii namatti horuu fi hojii bareedaa waan ta'eef sagantaan nuyi qabnu sagantaa Oromooti. Barnoonni nuyi qabnu barnoota Oromooti. Heerri nuyi qabnu heera Oromooti darbee heera warra gurraachatti jennee xamannaa jechuudha. Heera Shawaati, heera Tuulamaati, heera Maccaatiin nu biran jiru jechuudha. Dhugaa wanna kanaa immoo manguddoo waan Oromoo dhugaatti harka qabdu sanarraa argannee barannee beekneeti itti amanneeti jechuudha. Heera warra keenyatu kaleessa heera Oromooti malee heera nama tokko heera garee tokkooti miti. Heera uummata gurraachatti jedhee hawaasni keenya itti fayyadamaa ture. Dhugaan takka jedhee hawaasni keenya itti fayyadamaa ture isa barree isaan haga xiqqaallee ta'u jiraachuu eegallee Oromoon ilmaan abbaa tokkooti jedhee namni galma keessa jiru kuni waan amanuufi wanni bakka sanaan itti seenee rakkoo tokko uuma jennee yaadnu qabnu jechuudha. Wanni nu gammachiisee abdiin nuyi qabna jennee abdiidha Oromoodhaaf abdiidha jaarmiyaan kun Oromoo fuula walitti deebisuu danda'a jennee nuyi amannuuf kanaaf. Wanni bareedaa isaa kana waan gadi fagoo kanarra waan dhaabbateef hanqinoonni yookaan rakkooleen garaagaraa mudatanii jiran kana dura rakkooleen mudachaa ture sun jaarmiyaa kana miidhuu akka mootummaattis haa ta'u akka amantittis haa ta'u jaarmiyaa kana miidhanii cabsanii balleessuun hin danda'amne daraan araa'uu jabaateet sadarkaarra bakkaarra jiru kana gahe jechuudha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa galma amma kanaa qaba jaarmiyaa akka kanaati as geenye gaafa jennu rakkoon hoggaa as gahuudhaaf deemaa ture san keessatti nu mudachaa ture hin jiru jechuun hin danda'amu ture bakka rakkoo san itti himan nu geenye nutu malee. Galatoomii ammas gaaffii tokko namoonni tokko dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaan halaala isaa jiraatanii Oromoo taatanii Oromoo yoo ta'uu baatanii yeroo tokko gaaffii galmoonni amantii waaqeffannaa hojii amantii waaqeffannaa biyya keessatti gaggeessan giddugaleessummaa tokkoon qabanii hooggansa tokkoon qabanii magaalaarraa magaalatti qajeelfama tokkoon deemanii waliin beekanii walitti dhufanii waan jedhamu jira. Kanarratti immoo maal intaaf uummata keenya alaala jiran kana? Jalqabarraa akkuma tuquu kaasesan galmoonni keenya dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessummaa tokko qaban jechuudha.
barnoota tokko qaban ilaalcha tokko qaban wal qunnamanii jechuudha. Karaa caasaa kanaanis quba wal qaban caasaa oliitti haga galma ga'utti akka gaariitti wal beekanii wanni jedhamu sun kijiba malee wanni baay'een hojiidhaan as bahee mul'atee jira jechuudha. Mul'achaa jira ammaa ho'i namni ijaaramee amma nuyi amma sadarkaa kanatti hawaasni keenya jaalala irratti ijaarame. Kana gochuun quba wal qabaannani halkanii guyyaa wal beeka jechuudha. Namni guyyaa guyyaadhaan caasaa dhaabbataatirraa wanni darbu karaa caasatiinis karaa koreen keenya mataa darbee manguddoo irraa galmoota keenya tuqxee dubbisuu dandeessii jechuudha. Wanni giddugaleessummaa kana wanni qabaachuu danda'eef galmoonni kun Oromoo barnoota tokko qaba kalee akkasitti bare. Oromoo waan qabu waliin qaba akka sabaatitti qaba. Akka dhuunfatitti wanni qabu hin jiru. Akka gareetitti wanni qabu hin jiru. Oromoo wal dhagaa sanaa wal dhageenya. Kaleessa illee wal waammatee walirraa dhaga'u wal jalaa oowwaachuu Oromoo qabaa mire. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaatillee kanaaf akkasitti ijaarame. Yeroo tokko tokko koreen dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dargaggoota akkasumas immoo hayyoota baay'ee magaalaa keessa jira. Isaan ofitti makuu didanii yookaan immoo isaan filachuu didanii waan jedhamu jira. Qajeelfamni ittiin koreen sadarkaa sadarkaan jiru filatamu maal irratti hundaa'ee filatama inni bu'uuraan akka waliigalaatti. Koreeleen dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa dargaggootuma turanii amma jaarsonnis baay'eedha garuu yeroo duraa san dhuguma waggaa duraa tokkotti beektaa dargaggoota waggaa jedhanii numa danda'ama. Amma garuu dargaggoota jechuun darbee namni baay'een as keessa jiru kun abbaa ebeluuti. Ammoo darbee manguddoon jedhamu kun illee numa jira. Haa ta'u garuu akkaataan adeemsi koreen itti filamu dambii mataasaa danda'e qabaa jechuudha. Sana jechuun namni koree ta'u tokko miseensa galma amantii waaqeffannaa ta'uu qabaa jechuudha. Nama miseensa galma amantii waaqeffannaa ta'e tokkotu as bahee koree ta'a. Dura miseensa galmaa keessaa hojiin amantii waaqeffannaa raawwiin inni barnoota barate sanaa fi akka waaqeffataa tokkootti akka Oromoo tokkootti inni raawwatu laalameet yaa'ii waliigalaatiin koree ta'ee filamaa jechuudha. Sanaan ala namoonni jechuu akka jecha amma asii akka gaafeetiin akka sanaaf deebii kennuu hoggaan barbaade wanni akkasii hin jiru. Namni ofirraa dhiibnu hin qabnu. Namni sagantaa jennaan kaayoodhaaf kaleessa illee alagaa wantoota akkasii fi fakkaatanitti fayyadamtee waan lafa jala nu dabarsitee fi achii biyyee urgufannee kaane waan ta'eef namni bakka kufee ka'e sun akka lammaffaan kufne of eeggachuun barbaachisaa miti. Barbaachisaadha jechuudha. Sanaa fi namni akkas ta'es immoo badaa hin jiru. Ammatti manguddoon akka gaariitti illee qabna manguddoo jechuudha. Manguddoon hin jirtu wanni jedhasun hin jiru jechuudha. Kana galmoonni kun babal'atanii guutuu Oromiyaa irratti hojiin amantii waaqeffannaa guyyaarraa guyyaatti gaggeeffamaa jira. Maddi dinagdee yookaan immoo galiin dhaabbata kanaa xiqqoo ibsa irratti nu goote gara teessuma irratti si deebisa jechuudha gama kee. Ayyee galatoomee atis maddi dinagdee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa miseensota isaati. Of ijaarraa dinagdee keenyan ijaarra. Jaarmiyaa har'atti hawaasa keenya walitti qabee boru dhaloota keenya bakka kaleessa hawaasni keenya irraa kufe sanitti deebisnee ijaaruudhaaf yookaan ijaaraa waan jirruuf wanni nu ittiin ijaaramnullee waanuma keenya saniin ijaaramnaa jechuudha. Sanaan as ga'e dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akka salphaatitti. Maal jennaan namni warri jaarmiyaa kana tiksan warri jaarmiyaa kana oofan gaafa jaarmiyaa kana qajeelchu gaafa jaarmiyaa kana hojjetu ofiifan hojjedha jedhee beeka. Ofan ijaara jedhee beeka. Mindaan eeggatu. Mindaan kiyya jaarmiyaa kiyya kana ijaaruudhaa jedhee xamana. Namni kamuu namni as jiru kun jechuudha. Warra qaama biraa yookaan waan biraa ijaarutu namaafan ijaara. Mindaan akka naa jedhaa mire nama of ijaaru nama jaarmiyaa isaa ijaarratu eenyu mindaa haa gaafatu san beekee waan hojii hojjetaa jiruufi kallattii kanaan jaarmiyaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa diinagdeedhaan utubamee
hojii amantii waaqeffannaa hojjetaa jira. Galma amantii waaqeffannaa keessaa dhufanii galma dhufaniit mee waan galmi kun fakkaatu laalaa jedhanii galma kana keessatti gaaffii nu gaafatanii ture. Obbo Baqqalaan hoteelatti kootu waa waaqeffannaa tas gaafa daadunaa jedhee amma naqwa. Hoteelatti waan dhaloota ijaaran otoo galma qabnu hoteelatti wanni mari'annuuf hin jiraata? Hin jiraatu. Barnoota arganne jechuudha. Namni tolchee beeka bakka jirutti haalota jiran kan. Wanni immoo amma xiqqoo nuyi kanarraa akka dubbannu nu taasisee fi dhaloota gara galmaatti dhufuudhaa deemu jidduu dhaabbatanii taakkoo ta'uun kun gaarii waan hin taaneef ofirraa dubbanna malee hin dubbannu jennee caccabsinee bira dabarree bakkaarra jiru kana jirra. Kaleessa 5 jedhanii baraarra qofaan jenne. Kaleessa gaafa galma 20 galma 30 turres 5 jedhan. Gaafa galma 50 turres 5 jedhan. Har'a gaafa galma 3 fi 4 lakkoofnus 5 jedhan. Borus 5 jedhanii hubachuu qabaa danda'amaa ta'ee isaan hubachiisuu danda'utti irra jiraata. Wanni isaan bu'aa jiraniif waan naman qabanii akka hojii gaggeessaa giddu galaa jalqaban isaan waan naman qabanii bu'anii wanni sun immoo amma rakkoon isaan itti ta'e nuyi maallaqa isaan maallaqa jedhanii biyya alatti hiyyeessan hin barbaadu. Maallaqaan Oromoon hin ijaaramne kaleessas waan ta'eef nama dhugaatti amanee ijaaramuu isaatti amanee hojjetu ijaarama Oromoo waan ta'eef galmi kunillee yookaan jaarmiyaan kunillee akkasitti ijaarama. Namni waaqeffataa ta'ee of jiraachisuu, of ijaaruu, of tajaajiluu danda'uu qabaata jennee waan amanuuf. Waan atas baatu wanni ati kijiba barbaadee mootii bira dabartaa waan ta'eef haga danda'amaa ta'e namoonni keenya Oromoo ta'anii lafee dhiiga Oromummaa of keessaa qabaatanii bakka kamuu jiran sagantaa Oromoo kanarratti Oromoo ijaaruu irratti barnoota Oromoon kaleessa irraa cabe kan amma galma keessa jiru kana bakka jiranitti nama ijaaranii namni barnoota argate of ta'uu fi eenyummaan Oromoo kun deebi'ee akka ijaaramuuf bakka jirutti yoo irratti hojjenne bakka kamii biyya alaattis haa ta'u irratti yoo hojjenne ni milkoofna. Oduu holola nama addaan baasuudhaaf walii gadi deemnee dhugaadhaa namni har'a hooggantoota jennee asitti agarre kun hooggantoonni godinaa hooggantoonni koonyaadhaa daa'ima fakkaachuu ni danda'an. Namni kaayyoo dhugaa fi sagantaa dhugaa harka qabu garuu daa'ima kana beeka. Abboota keenya jibbiru Oromoodha. Oromoo nama abbaan ta'uu danda'u akkamitti jibbira? Waanuma sirni isaan ittiin deeman haalli isaan ittiin deeman sun Oromoodhaaf hin tolle wanni ijaan agarru sun waan jiruufi akkana xiqqoo irraa qabanna malee hunduu akka Oromootitti Oromoo jalatti ijaarama. Caasaa Oromoo jalatti ijaarameeti. Waaqeffannaan kan uummata gurraachatti. Boruun keenya gurraacha kuufe gurraacha sagantaa dhabe kana deebisnee ijaaru kaayyoo keenya isaan waan ta'eef amma yaadaarraa ka'eef kaafne malee barnoota mataa keenyaa qabna sagantaa qabna sirna qabna sa'aatii 24 guutuu waan dubbannee finne waan qabnuuf dhimma nama tokkoo dhimma nama dhuunfaa sa'aatiitti dubbannu waan hin qabneef har'aa'uu sun ta'eef kaasne malee akkasitti hubanna isinillee yoo asirratti deebitan wanni nu hubachuu akka biyyatti waa dhaamuu barbaadu hawaasni bakka jirutti ijaaramee barnoota kana barate jaarmiyaa kana waliin tumnee Oromoo alagaan dugdarra taa'aa ture san alagaan beektaa dugdarra nu taa'aa ture gaafa nuyi akkana dugdarra ol jennu waan kufuufi akka nuyi dugdarra ol hin jenne nu godhaa ture jechuudha. Amma xiqqoo akkana dugda ol qabachaa waan jirru alagaan immoo dugda ol qabachuu keenya isa waan hin feeneef yoo walitti achiis paaworii yookaan humna keenya yoo jabeeffanne muunee ol jenna waan ta'eef akkasitti jabaannee jaarmiyaa kanarratti yookaan of ta'uu hawaasa keenyaa kana ijaaruu irratti yaa hojjennu yaada jedhuun bakka kanaan itti dabaluu barbaadanii waan nu dhaggeeffataniif galatoomadha. Waan dhuftanii sagantaa kana hirmaattaniis irra deebinee jaalalaa fi kabaja isinii qabnu ibsuu barbaannaa nagaan
warra nagaa ija nagaatti wal argee karaa nagaa mana nagaatti deebi'ee immoo galu ayyaana abbaa oromoo hunda keenyaa waa taasisu. Baatii ja'a dabalanatti fakkaate eegganni kallattiidhaan dhimma barnoota amantii waaqeffannaa irratti kutaa barnootaa irratti hojjechuudha gara hojii gaggeessummaatitti fi gara giddugala lixaatitti socho'ee baay'inaan mataa kee keessa akka warri yeroo giddugala hoogganan jedhan san waan akkasii san deddeebi'aa sanaa kana jechuun waan san daganne jechuuti. Abbaan fedhe waan fedhe ajjetu kutaa barnootaa gadi nama dhiisu. Abbaan galmoo gaggeessaa kutaa quunnamtii fi odeeffannoo dhaabbata keenyati. Asii immoo warri kutaa faayinaansii hin jiru. Warri reefu dubbatanis hundu gaggeessitoota sadarkaa adda addaatti fi waan adda addaa irratti jiranii hundi isaanii dura bilcheeffamaniiti miicamanii cuunfamanii as ba'an maalidhaani barnoota warra abbaa oromoo jennu kana yookaan utubaa dhaabbata keenyaa kan ta'e doktoriinii jennu kana jechuudha. Doktorii jechuun afaan ingiliziitiin walitti qabamee doktorii jedhamanii malee barii utubaa kee jechuudha kan irra dhaabbattee waa murteessitu kan irra dhaabbattee waa laaltu kan irra dhaabbattee yaada kennitu kan gaafa rakkoo si mudate rakkoo saniif qoricha yookaan fala ittiin laattu irra dhaabbattee jechuudha. San ijaaramuu sammuutiin waan ta'eef barnoonni warra abbaa oromoodhaa kan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin qindaa'ee yaa'ii waliigalaa jalqabaa sadaasa 23 bara 2013 fakkaata. Lakkoofsa addunyaatti maali? Miseensa galmaatti illee yoo ta'e namni jalqaba kanaan bilchaataa jechuudha. Mata duree gurguddaa 20 ammaaf nuu ta'a dhaloota keenya gaaddisa tokkotti walitti qaba alaa galchaa kan jedhu jira. Of dandeessisee ni dhaabaa, of taasisee wal ni taasisa. Waan isaa irratti illee abbaa taasisuudhaaf kan shakkiin qabaanne jechuudha. Mata duree 20 kana malee 20 kana caalu jira. Gaafa yaan dhaawatame overload akka ittiin taane yookaan overdose akka nutti hin taane dura ittiin of beekneti ittiin wal beekneti achi boodaan sadarkaa itti aanutti ceenaa bu'uurri qaroomina addunyaa kana gaafa Masriitti Fara'oon fa'aarratti mootummaa 8ffaadha. Hooggansa Afrikaa kanaaf Fara'oon achitti jira. Kan Afrikaa qofaa miti addunyaan tun isaanii bulaa ture. Qaroominni amma olii gadiin deemanis achitti fuudhamee achirraa funaanaa jiran. Saatalaayitiin ittiin addunyaa to'atan waa hundi waan kan Masrii jiru san fakkaatu icciitiin piraamiidiin itti ijaarame dhiyoo kana bira gahamutti jira. Beekumsa waan san seenaa waan sanii nu haasofsiisan ta'e beekumsa akkasitti akka nuti of dandeenyee addunyaa tanaa ittiin hooggannu nu dandeessisutti deemuuf deemna. Saniif dhawaata fayyaadhaan dhaloota eebbaa dhaloota jaalalaa kan ta'etu beekumsiif qaroominni ifaa fi deema. Heerri uummatii fi dhugaanis saaqamaa fi deema waan ta'eef jechuudha. Bu'uura kanatti hin deebi'a. Mata dureewwan kana maqaa dha'uudhaaf tokkoffaa irratti waaqeffataa ta'uun of ta'uudhaa jedhu mata duree tokkoffaa dhabu. Adda of danda'aadha jechuudha. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudhaa jedhu maal of jalaa qaba kan jedhu. Ni bal'ifna hoo jennee kitaabni tokko hin fuudhu. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha kan hojjetu kana qofa jechuudha. Mata duree lammaffaan of ta'uun heera uumaati. Heerri uumaa maal? Seera uumamaa jedha namni gariin seerri feerris garaagaraa warra gadi saaqee baree argeef warra gubbaa laalu wal fakkaachuu danda'a. Seerri waan seeramee cituudhaa ka'ee ragaa barbaada. Waan lubbuu qabu miti. Heera jennaan ragaa ittiin barbaadu. Aduun baatee dhiitoon ragaa barbaada jechuudha kun dhugaa waan muramee lafa taa'e. Murama heeratti bulla. Heera uumaa of ta'uun heera uumaati. Kan of nu taasise heera akkasii akka hin deemneef kan eegdanis ni barbaada. Maqaa dhadha'uu qofa barbaachisa waan ta'eef. Fakkii waliin rakkisuuf akka itti dhalli namaa dhala namaa laalu otoo heerarratti bu'uureeffatee barsiifamee dhalli namaa kan wal dorgomuu fi kan wal miidhu competition osoo hin ta'in cooperation dorgommiif wal miidhu osoo hin ta'in tumsa walii godhee of tajaajilee umrii dheerinaaf fayyaadhaaf nageenyaaf waan hundaaf qananii kan itti godhu malee kan meeshaa waraanaa walitti oomishee bara tokko lolli garana jira bara kaan lolli garas jira yaaddoo fi dhiphinaan walii raarsuu miti jechuudha silaa kan ta'u addunyaafuu dabaala kan jennuuf mata duree gurguddaa saaqame hangas takka jireenya namaa sadarkaa walii qabutti gadhaa waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaala mata duree afuraffaarra jira. Shanaffaa waaqeffataan jiruu fi waan jiraaf beekaa jedha. Jiruu jechuun dhala namaati mataa namaa jechuudha dhiiraaf dubartii. Waan jiraa jechuun qabeenya diinagdeedha. Waan jiruun ittiin jiraattu waan jira qabeenya jechuun sagantaan uummata Afrikaatis ta'e sagantaan uummata Oromoodhaa kuni heera gadaa Oromootiin barsiifamu kuni garbichaa fi garbittii waan jedhamu inuman qabu kun of danda'aadha. Jiruuf waan jiraadhee lafa kan jiraa kan jennu kan waaqeffataan jiruu waan jiraatetti hin jijjiiru maal jechuudha dhala namaa bitee dhala namaa hin gurguru
waaqeffataa akka yoonni yookiin tasni kalaamti uummata gurraacha Afrikaadha warra dhala namaa addunyaa tanaatti jalqaba qaroomina lafa kaayee akka itti jiraatan lafa kaayee jechuudha. Haalatu akkasitti akka fayyadamu nu godha. Yookaan uummata Oromoo osoo jenneen ta'a. Uummata Afrikaa osoo jenneen ta'a. Yookaan heera dhalli namaa ittiin jiraachuudhaaf qaroomina gaafa duraa iji namaa ittiin banamtes warra waan san gumaachisoo jenneen ittiin bulmaanni waaqeffataa heera gadaa Oromoo. Gadaan kun maaloo jennee mata duree of danda'e qaba waan ta'eef achuma dhiifna mata duree qumadhaa. Torbaffaa 30 uumaa hambaa. 30 uumaa hambaa jechuun 10 dhoksi, 10 obsi, 10 gorsi. Hamba jechuun hawaasa wajjin jiraatu. Warra diinummaa waliif qaban hamba waliin. 30 uumaa hambaa gaafa jennu torbaffaa mata duree kana 8ffaa yakka waaqaa lafaa. 9ffaa heera abbaa gadaa. Nama jennu jidduutti barnoota wanni jedhamu kun hiikkaasaa gara alaatiin illee akkam akka jiru dubbifnee hubannee illee jiru. Yaadrimee isaa irraa fudhachuudhaaf barnoota jechuuni waan sitti manii akka dubbattu waan akkatti sarare akkatti hojjedhu sin jedhani akkatti hojjettu osoo hin ta'in barnoota hojjennu. Education eduus kayyadu irraa dhufee jalaatiin jira akka isaanitti illee ta'e. Yaadrimeen bu'uuratti barnoota jennee qabnu kun akka mataan namaa kun of danda'ee yaaduu fi rakkoo tanaan dura inni beekus haa ta'u kan inni hin beeknes yoo dhufte hiikuu akka inni danda'uuf mataa isaa kana sammuu isaa kana ga'oomsu jechuudha empower gochuudha humnoomsu mataa isaa kana malee takka takka waan namatti guraa waan oolan kallattii kennitaaf akka inni of danda'ee muree waa murteessuu danda'e ittiin deemuu danda'utti dhaloonni jechuudha. Kanaaf heera abbaa gadaa kan jennu keessa akkasumas mata duree hedduu jira tokko tokkoon barreessinee xumurachuu kan jedhamu. Kurnaffaa eeggata irbuu yookaan safuu abbaa gadaa irbuu yookaan safuu jechuun cubbuu jechuudha. Cubbuu eeggadhu dhugaa eeggadhu jechuudha. Yeroo leena sabaasuudhaaf jedhee ture gabaabumatti akka turte innis maali babaqqalees fa'aas haa taane Badrii abbaa hayyuu fa'aas adde Ashaa kanaati hayyuu fa'aanis barnoota kan akkamitti waliin geenya namni Awustiraaliyaas ni jira Saudi Arabiyaas ni jira dabree Awurooppaa kun Noorweey akka nutti man jira Swiidin namni jira namni keenya Finlaand illee ni jira waaqeffataan nam tokko keessaa ta'u anamoota tokko lama beekaa haa ta'u ofii nama beeku bakka beeku ni tokko lama soggaate bakka biraatti Naaroobii fa'aas ni jirani Moqaadishoos Sudaanii fi Masriis namni jiraachuu mala haa ta'u akkuma addunyaatti bakka hunda jirra akkama haa goonu kan jedhu saniif har'a kunoo ibsaa guddicha lakkooftu mataa ofii danda'e galmi kun galmoof danda'e wajjiramu mitileedha kunoo abbaa galmoota reefu agarsiisee kunuus keessa dhaabatee jira seenuu jira bishaan kan duruu galee kan akkuma kanatti infraastiraakcharii yookaan bu'uura misoomati waan ta'eef galma kanattii fi galma gosatitti wifi yookaan immoo broadband internet connection akkasitti tolfamee torbee lamaan wal gahaa turan isaanuu gaaffis deebis olii kennuudhaan achi as gaaffii fudhachaas jecha bakka tokkotti ta'anii addunyaan akka fayyadu qunnamaa waan jirtuuf teknooloojii addunyaa irraa qoota fudhannee cubbuu qaba hin qabu akkasidha sagantaa warra keetti jedhe waan bareedduu fudhachuun waan tokko cubbuu hin qabu keenya waan ta'eef qofa jedhanii du'uun hin barbaachisu qe'ee abbaa qabdura taa'ee kan biraa yeroo abbaan biyya leenci irraa godaanee jeedalloo iyyasaaf dadhaban jedhan ni yiiti akka malee gaafa leenci itti dhufu bakka tana buutee siin beekan akkasanii abbaan biyyaatillee biyya isaatitti sadarkaa yaantummaatiinis qaama namummaadhaanis itti deebi'uu jira akkasitti addunyaa kana hundaaf waan qodamuu danda'u tokko waan jiruuf karaa dhaabbata keenyaatiin tarii dhimma kana dhimma warra geggeessummaa keessa illee galee anis gara tokko warra geggeessummaa san keessa jiru isaanis karoora itti qabaachuu malan jedhee yaada yoo kanaan duras jiraachuu baate akkasitti warri namtii kunis waan itti yaadaa ture waan hin quba qabuuf dabree waaqni jedhee egaa humna walii taanee walutubne amma gara yuutuubiitiin waan tokkoon akka sabskaayibii tortoomatti waaqeffannaa dhagabaa jedhaan barraa'e yuutuubiidhaan waan babbareedan akkanaa kun gallakkifamaa jira asumaan warra kanas deeggaruudhaa fi sabskaayibii akka goonu isaanis godhaa jedhanii jiru gara yuutuubiin kuni deemee miidiyaa ta'uudhaaf wanti sadaangessu jira miidiyaa yookaan televezyiinis reediyoos ta'ee gadi ba'uudhaaf humna walitti taanee tarii karoora dhaabbata keenyaa humnaa fi gidduu gala godhatee socho'a achi deemu malee yaayoo leewataa illee ka'eera lixaraa namni dhufe tokko nu kaaseera galma tullugaanaa ana maalidha godina warra guduruu wallaggaa magaalaa tullugaanaa galma tullugaanaa tirraa kan dhufan tokko namni tokko nu kaasanii turan miidiyaa yoo qabaatee lixaratti fageenya addaan rakkoo waan ta'eef akkuma addunyaatti illee warri kun illee kanaan deemuna pireeriitii dhaabbata keenyatti jira duraa duuba kabiraa humnatti qabna jedhu illee jira waan wal deeggaruun kun ulaagaa kan guutee kunis ulaagaa kana guuta akkasittiin akkaataa itti barnoonni kun tamsa'u kana kutaa barnootaa keessa waan tureef tarsiimoo ittiin barnoonni amantii waaqeffannaa kun itti wal ga'uu danda'u lafa kaa'uudha akka dhaabbataatti illee kun kaayyoo dursu waan ta'eef deeggardalee malkaa isaatiitti irraa dubbannee jirra kan dursu mataa namaa ijaaruudha waan ta'eef mataa namaa ijaarametu ajaa'iba addunyaa kanaa fedhee ijaara barbaachisaa ta'e akka chaayinaa jedhan sanii
Chaayinaa irraa ka'ee tan Ameerikaa goote daandii baaburaa baasaa karaa bakka walitti dhiphattuun galaana kanas garba kanas lallaalee taan utubaa itti godhee aan konistiraashinii gar tokko waan gar tokko dhugummaa tiinee bifamaan taate ni danda'amti. Garuu maali mataan namaa kuni akkasitti ijaaramuudha barbaachisa tura. Guutamu kaayyoo sanatti walii galu dhaabbanni keenyas dhaabbata barnootaan sammuu namaa ijaaruudhaaf ol ka'e waan ta'eef karaa saniin konferensiidhaa viidiyoodhaan yookaan zuum teknooloojii jedhamuun yookaan iskaayipiidhaan akkasitti waan feene olii gaggeessuun barumsa kana akka dharraa ta'ee amma waraabbii dhaabaa tokko tokkoon jennu kana qofa osoo hin ta'in akka warri galma biyya keessa jirutti sunillee akka arga tokko itti wal ga'uu danda'utti adeemsa barbaachisaa ta'een ulaagaa barbaachisaa ta'een waliin dubbannee waliin mari'annee addunyaa guutuudhaan waliin gahaa asii sumnoomaa deemuunis ni danda'ama. Qabxii keessatti tuqamee mire qabxii salgaffaa irratti heera abbaa gadaa akkamitti akka baratamu jalqabumaayyuu wanni gadaadhaan wal qabatu jalqabaa kaasnee akka xumuraa gadaa keessaa heera gadaa keessaa waan kan baane wanni baay'een mana kana keessatti namni jalqabaa kaasee dubbachaa ture akka ibsu akka gaariitti ni hubatanii obbo Baqqalaanii namoonni waan hin malle darbatan hin jiru yaada nama dhuunfaa keessatti hin jiru jechuudha. Namoonni dhuunfaan tokko tokko isaan nama shammoo nama ja'a warri jedhanii jalqaba naayiman jedhee obbo Baqqalaan kaasee nu hime sun namoota Oromoon barnoota hin qabu jedhee yaadu. Oromoon barnoota hin qabu fudhuus hin jedha. Nuu kan qaramne nuu kan tolfame galma keessatti barnootani